bira kuti gaafa Jawaar Maammadii na kabbaban jedhe Hadaamaa keessatti amantiidhaan wal fixan. Bushooftutti akkas, Shaashamanni akkas. Rakkoon gaafas dhaabbattee agarraa biyya keessatti hin dhaabbanne. Sooshaal miidiyaa kana gubbaa waamee qabdeemaa ture, as gubbaa waliin hin turre. Arsii Harargee jedhanii ajjeechaallee haa ta'u dhabu sooshaal miidiyaa kana gubbaa walittuudhaan duulaan turre, duulaa ture. Lakkaa olomaayii, lakkaa hayyoota, lakkaa namoota waa beektan, ijoollee kana dhaabaa, uummata kana amantii akkuma amantii isaan qabanii waa itti maachaa ture. Gariin namaa dogongoree deema. Har'a garuu wanni dhufe maali? Maaltu dalagamaa jira? Maaltu godhamaa jira? Akka Oromootti amma namoonni Arsii Harargee akka Oromootti Oromoon biyya namaa keessatti tufamtee keessaa nagaa Suud Arabiyaa asiin durallee isin himan. Suud Arabiyaa keessatti uummanni musliimaa wanni kun hundi dalagamuuf uummanni musliimaa musliimni Itoophiyaa musliima addunyaa keessa jiru biratti kabajaa guddaa qabaachaa ture. Kabajaa guddoo nama yoo islaama Itoophiyaa irraa dhaqe biyya Arabaa biyya biraa dhaqe mataa gajjadhii dhungata namni gajjadhee mataa keessa abbaa feetaa Itoophiyaa dhufaatee ni beeka diinonni keenya. Isii tana balleessuu hanna jalqaba Makkatul Mukarramaa keessatti Madiinaa keessatti olumaa'in nuumi ka lubbuun jirantu jiran warra deemee jira. Arabni suuqan cufatu ture jedhan. Baankii namni keessan taa'u ture jedhan. Saba nama keenyaa baankiin cufamuu eegan. Namni keenya horii hoof daladduu fuudhi baankii geessi jedhanii fudhatee osoo baduuf deemu qabamee kun maree mana deebi'a jedha. Wallaahi nama naan jedhe jiran ilma anaa ilma xiqqaa nama magaalaa kiyyaa ganda kiyyaa yeroo lama horii baankii geessi naan jedhe abbaan suuqaan akka kenne yeroo tokko maree suuqaa deebi'e jedhe yeroo tokko maree mana isaa dhaqee jedhe. Sadaffaa irratti abboo lakki wanni kun subhaanallah anatu beeyti rabbi jala taa'ee kana dalagu jira jedhee fuudhee waan ta'e namtichatti himee baankiin naqee biraa deemee jedhe. Adaa ilma xiqqaan waan kan dhagaye seenaa kan. Nama keenya jedhan ka dahaba sirraa mana dahabaa seenaa akkasiin naqatee yeroo shurxaa yookaan poolisni karaa gubbaa qabu akka tasaa qaban sibiila gubbaa jira. Yeroo irraa mulqan kunoo dahabaa jedhan. Beeyti rabbi keessa taa'anii nama keenya rakkataa kana gurraacha. Nama sheekaa nama umriin isaa achi fagaate. Araboonni yoo gartee salaata masgidala yeroo lama sadii saffaa dura garte mallaqa fiddee duubaan osoo inni quban qabnetti guduunftee biraa teetti jedhan bakka irraa eegalan. Mujriimni kun duuba taa'ee yeroo itti dhanii biraa inni quban qabu dhaqee irraa duubaan hiikaa jedhan. Araboonni teettee laaltee eessatti yoo gaafattu Itoophiyaadha. Zinaadhaan, hannaan, waan hunda ka godhe ka gartee dubartiin ilmoo deetteetiin beeyti jala keettee biraa deemtii jedhan. Dadhabanii gaaf kan olumaa'in achi keessa jirtu saalfatanii qaanaa itti nu waaminaa jedhan. Haddiirra dhaabsaa dhaqanii maal godhaa dhaqanii. Har'a wanni deemaa jiru maali? Duriyyaa magaalaa galtee nama fitti jedhan kana warri qabsoo keessa waliin turre ni beektan ta'a. Warri qabsoo bilisummaa Oromoo keessa waliin turtan ijoollee 890 jala leenjisanii fidanii Eertiraarraa Maqdashoo Amaritti. Hadha isheen birraa faayoo lubbuun jiraatu hin beeknu ijoollee nu waliin turte jira. Warra gaara galu kan nama saamee qofa. Nama biyya namaatti bara biyya namatti gaangistara ijaartee ijoollee Itoophiyaa dhattee nama saamaa turte. Ardhallee wanni kan isin tuttuqee fi yaadachiisu kaleessa yeroo akkas dalagan san namni akkas dalagu nama musliimaatii miti ni beekan beeytii keessatti akka hinanni akka zinaan dalayin wanni kun abbaa fedhe jaahila fedhe yoo ta'e ni beeka jechuudha. Namoota amantii biraa ijaaree leenjisee mootummaa Itoophiyaa ergaa ture. Har'a hoo keennuma leenjisanii ergaa jiran. Ijoolleen hadha gaara galtee ilma namaa qawween darartu tuni namarraa baate. Lafaan baane mukaan baane dhagaa. Wal sobuu dhiisaa Oromoon kijibuu dhiisaa. Awwanni saba kiyya kanarraa nama saba kiyya kana bakka bu'ee waa dubbatuuf as gubbaa yaa'u gubbaa arge maal tokko zabanni zabana gartee duriyya jala deeman ta'e zabana hattuuf kijibduu qofa jala deeman. Namni sirnaa bakka dhabee kabajaan qabu wani takka lafan jirtu. Maa wal kijibdan? Harargee barsiillee maa wal kijibdan? Walloo shawaa maal kanatti illee jimmaan maa wal kijibdan? Ijoolleen baatee hadha lubbuu namaa fixaa jirtu wal muka wal gudeeddu tuni tayakka ilmi namaan daluu irratti daladdu kun waan gartee akka addunyaa nu tuffachiisu nu diqqeessu. Diinni bitee ijaaree kana dalagsiisu adda. Nama dalagsiisaa jiru hin beektani ni beekti Oromoon guutuun maa kijibdan? Takka ijoolleen tun namarraa baatee ganda isiin beektani? Warra gaara jirullee ganda isii beektani himaa uummata biyyatti hagumaarraa kafalatanii maatii isaaniirraa. Hundi wal beeka ka gubbaa taa'ee bala'u jedhu Arsiillee gamasii bala'u jedha, Harargee gamanaa bala'u jedha, ka Jimmaa gamasii bala'u jedha,
Harargee gamasii baloo jedha. Kan Walloo gamanaa baloo jedha. Maal wal beektanii ebaluu baluu hin jechaa jirtanii bara. Ebaluu qali, ebaluu ajjeesi, kophee afaanii cuqqaali. Mee akkas godhe as baasi. Sooshaal miidiyaa kana gubbaa taa'ee yookaan feemas jettanii si'achi yaatan. Maal jaa rabbi sodaattanii uummata Oromoo? Rabbi sodaadhaa ilmaan qabdanii. Rabbi sodaadhaa qabrii qabdanii. Maa ol kijibna? Maa ol kijibna? Mee dhugama isin Oromoo saba kanaa yaaddanii ilmaan namaati amantii qabdanii akka Oromootti. Ijoollee kana hundi keessan ni kijibdan warri as gubbaa teettanii amma keessaa waa waraabdanii argitan ni beektan eenyu akka ta'e. Ilma eenyu akka ta'e. Amma galgala kana tiktookii seenee argan waan isin jirtu. Ebaltu ebaluun ajjeese. Amma mucaa arsii tokko ajjeesanii arsii ajjeesee jedhan. Harargee ajjeeseedhaan gosaa waliin nama oofu. Maa harargeen eenyu arsiin eenyu? Yaa ummata musliimaa ammallee waan anna ajaa'ib irraa bara. Waan nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam namni gosaan deemu boombii udaan gangalchituu jedhe ilaal boombii. Boombiin udaan kan ittiin fayyadamne martee gangalchitee isiif udaan illee bubbeen fuute galgala udaaniif isiillee fuutee qilee buuste jechuudha. Ajaa nabiin rabbi aja jedhe gartee namni gosaan dhaadatu namni gosaan deemu. Arsiin tuqamtee zarraaf. Harargeen tuqamtee zarraaf. Arsiin keessaa naxxee mukatti cabsitee zarraaf. Harargeen mukatti cabsitee nun beektanii. As gubbabbayee warri ilma namaa itti taphatu maal jedhaa? Nu kaleessa jennee harargeen tuqinaa. Nu kalee jennee arsiin tuqinaa. Nu kalee jennee walloo irra dhiira. Akka nama gartee dhaqee diina lolee bakka jagnaa dhaabbatee lolee galee. Obboleessa isii irratti. Ilmaan daa'imman cubbuu ofirraan dhoorguu hin dandeenye. Mee isin dhiira dhaqaa dhiira waa godhaa. Mee isin dhiira. Jalqaba dayyuusni jechuun saree jechuun beektaa nama qawwee qabatee nama qawwee harkaan qabne qawween hiraasu jalqaba dayyuusni addunyaa tana gubbatti. Nama dhiira waa beeku gubbatti ilmi dhiiraa laala jagni. Qawwee dhiisii albeen dhiiran hiraarsu wallaahi dhiirti. Waan osoo dhiira agartee surree albaatutu ilmaan daa'imman harma haadhaan bu'in hiitee garafte. Wallaahi guyyaan kaaliqni san caalaa isin gara fudhufu deema inshaallah biiznillaahi ta'ala. Guyyaa kaaliqni atiin deeggartullee gamana dhaabbattee gamas dhaabbattee baloo jettu guyyaa rabbiin gartee jazaa hundaatuu gartee kafalu. Guyyaan ati xiqqaatu ta'isaa azaabni kan kee yoo guddate gartee ni ajjeestaa azaabni kee ganuma bara. Azaabni ati azabtu ilma namaa yoo guddate ni ajjeesta gartee garaftee darartee lafee cabsite kaaliqni ammoo gartee azaaba ati keessaan baane si azabuu deema. Kana rabbiillee siin dhiisu quba qabaadhu. Toobadhee deebi'aa fa'a ibar hin jirtu bar toobaan deebitu. Ajjeestu gumaa kafalteeti lafee cabsitu lafee si cabsanii yoo jiraate abbichi sun si dhiiseeti malee toobaalleen sirraan geettu. Hattuu achi darartu qofaan bara. Durriyyee aqlii hin qabne. Ta ilmi namaa bara dhiirri yoo qawwee fuudhu bara dhiirri namni dhiirri jagna atettuu yeroo qawwee fuudhe ni sakkana. Namni jagni yeroo qawwee harkaa qabaate namni haga isaa nama sodaatu hin jiru. Dayyuusni hoo qawweetti amana. Sibiila waan harkaa qabutti amana dayyuusni. Onneen isaa sibiila san. Onneen isaa waan harkaa qabu san. Kana eenyu godha yottan Oromoo maal ni wallaaltanii bitanii durriyyee gartee wanni iyyuu bara asirraa gosaa walii sin oofanii gandaa adda dubbachuu barbaadu namuun dubbatu bargabbayaadha. Wanni nu iyyaa baanee as gubbaa bar durriyyeen guutuu nu duultu tun akka hin dhufneefi. Isinitti mee Mustafaan gandaan amantii waliis ficcisiisuu deeman jennee. Wanni amma dhiibanii maaliif as deebisanii gurbaa hin hottanii murtu guutuu maali jettanii as qabdan miskiina ofirrii olii gad deemee asii achi badee onni akka onnaatti jiraatu. Maachi hin qabne warra waan kana dalagaa jiru. Ka iyyaa jiru maali? Maal nuun jechaa jiran? Wilii bar akka dachii tana gubbaa wal dhabamsiiftan nuun jettee deemu jirti bar hattuun maqaa siyaasaatiin yaatu. Durriyyee kana horii kafalamaa fi bar kaadha gartee ilma namaa gandaan wal ficcisiisu. Ani Mustafaan akka keessan arsii ta'eef ilma sikkoo mandeef sikkoo mandoon gartee guyyaa akkanaa isinitti hin faarsu. Maaliif? Oromoon Oromoo ilmaan abbaa tokkootiin wanni takka gargar nu baasu hin jiru. Wanni takka ati tokko jette gargar jette kana rabbi tokko godhee nu uume ilmaan Oromoodha. Kana bira dabree adda waan isin laaxxan kana keessa bar
Ajaa isin laaxxan kana keessa uummata musliimaatii barkadha nama laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah jedhee deemaa jiru. Kanaafuu gabaabduutti warri gartee amma as gubbaa waccanii fi waa jejjitan wal beeytani yoo dhugaan ilma namaatti yaaddan ni beektanii irraa gaafatamtanii bara baasaa gad ijoollee. Ijoollee hidhamtee garafamtullee ta'e eenyu akka taate kan hidhee garafaa jirullee eenyu akka ta'e abbaan asira maatiin ardaan asira ilkunoo gosummaan gaafa akkanaa adda. Ilma namaa achi dararami abbaa haatee jirti quba qabaadhu. Namni kun mukarraa hin baane quba qabaadhu namarraa ba'e. Yoo dhugaa daladdan namoota akkasitti nama dararu sani fatgoodhaa gabbasa haadhaaf abbaa asii qabanii haguma namaa irraa kafuudhan. Nama lafee cabse gartee guma asii haadha abbaa irraa kafalan. Kanuma shari'aan islaamaa illee ni jedhu. Gosti gaafni isiin barbaadamtuuf gaafa kana laata. Ittiin haadhaa danuu miti. Yeroo durriyyeen tokko ol ka'ee gosa keessaa waa balleesse lubbuu namaa balleesse gosa gaafatan lubbuu. Hadha kunoo gosummaan gaafni isiin fayyadu. Yoo inni hate yoo inni yakka dalage gosatu fixataaf yookaan nuu eebbisi gosti ni eebbisti. Haadha abbaa saniif gosa baasanii nuu eebbisaa jallaan hagan dhumatti dubbiin. Kanaan alatti osoo karaa aadaa qabdu Oromoon osoo amantii qabdu namni meeqa jiran ilma dhiiraa mukatti cuqqaalaniitiin waa meeqa irratti dalagan. Mucaa dheengadda zinaa dalage maal jettee olii gadooftan maal irratti dalagdan. Hagadhaa sooshaal miidiyaa gubbaa olii gadoofaa jirtanii dhiira bar jagna. Boru fuudhee ilma horata bar. Isiin sun boru heerumtee bar haadha ilmaa jagnaa taati. Haa akka fedhee ta'u namaa bar namarraa bahe haadha qaba abbaa qaba fira qaba bar namni. Bineensi yakka adda isin daladdan kanan dalagu bar bineensi.